ayaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kiyya fayyaa keessanii annagaa kiyya fayyaa kiyya waaqayyo sanagaa nu baay'isee guyyaa irraa kana nu ga'e galanni bara baraan isaaf kan baay'ate haa ta'u. Eeyya obboloota kiyya akkuma yeroo darbee seera keessa deebii boqonnaa tokko hanga boqonnaa shaniitti wajjin ilaalaa turre arra mootortii yeroo muraasaan booda walitti deebinee jirra kinooti arra boqonnaa ja'a wajjin ilaalla jechuudha. Yeroo darbe boqonnaa shan keessattuu seerota kurnan waaqayyo Museetti kenne. Museen immoo akkamitti saba sana biraan akka ga'e keessa gadi buunee hunduma isaa ilaallee turre. Ammas bifa nuti ittiin itti fufnee ilaallu macaafonni boqonnaan seera keessa deebii kun hundumti isaa gurra keenya keessa akka ga'u keessa gadi buunee ofii keenyaas yeroo dhaggeeffannu waan afurri qulqulluu nuuf galche keessaa hubachaati osoo hirraanii nambisiin boqonnaan kun lakkoofsa tokko jammaree aga dhuma isaatti boqonnaan tokkoon kun hundisaa akka gurra keenya keessa ga'utti amma immoo anaana waaqayyo na gargaare amma afurri qulqulluu na gargaare amman baradhes keessaa irratti dubbachaati. Ergaan kun maaluun jechuu barbaade barsan maal jedhe ammas maaluun jechuu barbaade isa jedhu irratti ilaalaatiidha kan nuti itti deemnu jechuudha. Akkasuma osoo boqonnaa kana guutummaa isaa dubbisuutti itti seeniini wantoota ammas keessaa boqonnaan ja'a kun ergaa akkamii akka dabarsuu barbaadu keessaa ilaalleet gara dhaggeeffachuutti seennaa jechuudha. Boqonnaan ja'a kun waaqayyoon jaalachuun abboommii isa waan hundumaa caalu ta'uusaa akka ta'e as keessatti hubanna jechuudha. Waaqayyoon jaalachuun abboommii isma kenname hundumaa caalee argamuusaa as keessatti boqonnaa kana keessatti hubanna jechuudha. Eebbifamaa waaqayyo sinaa heebbisuu amma gara wantoota boqonnaa kana keessatti hubachuu qabnutti darbine wajjin ilaalle sabooda immoo guutummaa boqonnaa kana wajjin dhaggeeffachuutti deemna jechuudha. Lafa teessanii iddoo barbaadan teessanii bilbila keessanirraa dhaggeeffachuu dandeessu. Dubbii sagalee waaqayyoodha. Seenaa miti, sheekoo miti, seenaa nama ta'ee wa'ii kan fuunee dubbisaa jirru miti. Waa tokko achi keessaa hubanna. Seera waaqayyo yeroo sana dhala namaatiif kenne. Arrallee seerri kun hin cabe miti, hin bade miti. Seera kanaan seera kana akkaataatti jiraannutu haalli isaa jijjiirrame malee seera kanatti akkaataatti qabamnee jiraannutu haalli isaa jijjiirrame malee seerri kun hin hafe miti. Seera waaqayyoo waan nurraa barbaadu waan dhala namaa gidduu kaa'e hin beeknu ta'e taanaan hiikaan jireenyaa nu galuu dhiisuuti danda'a hin beeknu jechuudha guutumaan guutuutti. Kanaaf ittiin dubbii sagalee waaqayyoo haalonni kamillee irraa nu laaffisanii irraa laafnullee irraa adda baanee jiraachuuti hin dandeenyu. Dubbii sagalee waaqayyoo beekuuti qabna. Waaqayyo haala gaariidhaan bara gaarii nu kenne bara gaarii keessatti harka keenya keessa galchee dubbii sagalee waaqayyoo akka nuti irraa barannu haala nu mijeesseera. Garuu diinni hinaaf immoo dubbii sagalee waaqayyoo akka hin dubbifanne dhaloota gochuu danda'a. Namoota wantoota garagaraatiin qabee irraa fageessuu danda'a. Nuti immoo kana ilaallee xiiqeffannee akkuma yeroo darbellee dubbachaati ture xiiqeffannee wanta hirraa nu dhoowwu sanatti xiiqeffannee nuti warra mo'ichaati gatii taaneef mooneetoo dubbii sagalee waaqayyoo beekuuti qabna jechuudha. Haalota kam keessa teenyee osoo waliin madaaliin dubbii sagalee waaqayyooti waan ta'eef yaada keenya keessatti dhageenye itti jiraachuu waaqayyoon kadhachuu humna waaqayyoo ayyaana waaqayyoo kadhachuun barbaachisaadha. Gara hamma boqonnaan ja'a kun maal akka dabarsuu barbaadu wajjin dhaggeeffachuutti deemna jechuudha. Eebbifamaa. Ammas abboommiin seerranni wanti qajeelaa ta'es inni waaqayyo gooftaan keessan biyya dhaaluudhaaf itti adeemtan keessatti akka hojjettaniif isin barsiisuu na abboome kanatti haanee kan jirudha. Kunis isin guutummaa bara jireenya keessaniitti seerrata isaa fi abboommii isaa warra ani isin ijoollee keessaniis abboomuu eeguudhaaf waaqayyoon gooftaa keessan akka sodaattaniif barri keessanis akka isiniif dheeratuuf kan kennamedha. Egaa yaa Israa'el dhaga'i gaarii akkasiif ta'uuf akkuma waaqayyo inni kan abboota keetii si abdachiisettis biyya aannanii fi damma baasu sana keessatti guddaa baay'achaa akka adeemtuuf wanta kana of eeggadhuu hojjedhu. Yaa Israa'el dhaga'i waaqayyo gooftaan keenya waaqa isa tokkicha. Ati waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaaladhu. Dubbiin ani har'a si abboomu kunis garaa kee keessa
haa taa'u. Isas keessa deddeebi'i ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee keessa teessu, karaa irra yeroo deemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Ati akka milikkitaatti harka kee irratti isa hidhadhu. Ija kee durattis kan rarra'u haa ta'u. Michichila balbala mana keetii fi karra keetii irratti caafi. Waaqayyo gooftaan kee biyya mandaroota gurguddaa fi gaggaarii warra ati hin ijaariin siif kennuudhaaf abboommota kee Abrahaamii fi Yisihaaqiif Yaaqoobiifis kakate kanatti yeroo si galchu manneen mi'a gaggaarii ati itti hin guutiniin guutaman, boolla bishaanii warra ati ofii hin qotiin, iddoo dhaaba wayinii fi mukeetii ejersaa warra ati ofii keetii hin dhaabiin yeroo argattu nyaattees yeroo quuftu Waaqayyoon isa biyya Gibxii mana garbummaa keessaa si baase sana akka hin irraanfannetti of eeggadhu. Ati Waaqayyoon gooftaa kee sodaadhu. Isaafis hojjedhu. Maqaa isaatiinis kakadhu. Ati waaqayyolii biraa, waaqayyolii saba warra naannoo kee jiran hin waaqessin. Waaqayyo gooftaa kee inni si gidduu jiru Waaqayyo hinaafaa waan ta'eef dheekkamsi Waaqayyoo gooftaa keetii sirratti akka hin bobaanetti inni irra lafaa irraa akka si hin balleessinetti of eeggadhu. Waaqayyoon gooftaa kee kanaan dura maasaatti akka qorte isa hin qoriin. Ati abboommota wanta isaaf dhugaa ba'aniif seerrata Waaqayyo gooftaa keetii warra inni si abboome cimsii eegi. Gaarii akkasiif ta'utti biyya Waaqayyo abboota keetiif kennuudhaaf kakate sanattis galtee qabeenya kee akka isa godhattuuf ati wanta qajeelaadhaa fi Waaqayyo duratti gaarii ta'e godhi. Waaqayyo akkuma jedhe diinota kee hundumaa si duraa ari'ee hin baasa. Gara fuula duraattis ilmi kee wanti isaaf dhugaa ba'u seerranni wanti qajeelaa ta'es inni Waaqayyo gooftaan keenya si abboome kun maal fa'i jedhee yoo si gaafate ati immoo ilma keetiin nuyi biyya Gibxiitti garboota mootii biyya sanaa turre. Waaqayyo garuu irree jabaadhaan biyya Gibxii nu baasee Waaqayyo milikkita dinqii gurguddaadhaa fi sodaachisaa biyya Gibxii irratti, mootii Gibxii irratti, warra mana isaa keessa jiraatan irrattis fidee ija keenya duratti agarsiise. Inni biyya isa abboota keenyaaf kennuudhaaf kakuudhaan abdachiise sana nuuf kennee itti nu galchuudhaaf achi keessaa nu baase. Waaqayyo egaa yeroo hundumaa gaarii akka nuuf ta'uuf innis akkuma har'aa kana jireenyatti akka nu eeguuf nuyi Waaqayyo gooftaa keenya akka sodaannutti seerrata isaa kana hundumaa eeguu nu abboome. Inni biyya isaa abboota keenyaaf kakuudhaan abdachiise sana nuuf kennee itti nu galchuudhaaf achi keessaa nu baase. Waaqayyo egaa yeroo hundumaa gaarii akka nuuf ta'uuf innis akkuma har'aa kana jireenyatti akka nu eeguuf nuyi Waaqayyoon gooftaa keenya akka sodaannutti seerrata isaa kana hundumaa eeguu nu abboome. Nuyis akkuma inni nu abboometti Waaqayyo gooftaa keenya duratti abboommii isaa kana hundumaa gochuudhaaf yoo of eegganne qajeelummaatti nuuf in lakkaa'ama in jetta. Eebbifamaa obboloota kiyyaa
ibsa boqonnaa 6 kana keessa boqonnaa 7 irratti amma waaqayyo nuuf ibse boqonnaa 7 irratti wajjin ilaalla jechuudha. Boqonnaa 7 irratti walitti deebina eebbifamaa.